Ashamaa kafuunee akkam jirtanii kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaantu asallaa jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti siraa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka baga jiraattan isiniin jecha warroonni chaayinaa la keenya faaraa watatan garaattan sabiskiraabii godhummaatii keenya taachuun gaman maanaffeerraa kooti warroonni immoo nufaana turtii gootan hedduu tokko galatoomaa isiniin jecha. Egaa ka har'a keessanillee akkasuma immoo koomenti jirattillee keessattuu keessan namoonni baay'een waa'ee diigama mana Adaamaatti irraa wal qabate namoonni baay'een keessan na gaafatanii jirtanii tokko keessan namoonni deebisuu fi dadhabillee hin jira jechuudha. Egaa ka yeroo darbisitti taasiseen ture amma hundumaafuu deebii ta'a. Fuuldurattis immoo barumsa ta'a kan jedhu viidiyoo sababa diigamsaa eessa diigame naannoo kam diigamara naannoo kam immoo shanashanamaa jira kan jedhu hunduma isaatu viidiyoo kana keessatti argattan. Video kana like gochuudhaan share gochuudhaan hiriyoota keessan biraan gahaa jechuun affeerraa kootiin isiniin jedha warri isinitti tole jechuu kooti. Egaa ka yeroo darbe bal'inaan ani waggoota darbee ergan kara biyyaatti deebi'ee waa'ee mana seeraan ala bittaa kanarratti baay'een dubbachaa ture. Namoonni baay'een illee koomentii hoggaanaa barreessan ijoolleen jajjabeessinii lafa seeraan alaati irratti na jechaa turtan. Ani lafa seeraan alaa bitaa jedheeti miti kanan yeroo sanillee sin jajjabeessaa ture. Maalan jechaa ture warra qabiyyee lafaa warra ta'ee mana isaan jiran cinaatti waggaa bitattanii biyaansi waastinnaa qabdanii qotee bulaa bootaadhaa hin kaasanii jedheeta waan kanarratti gadi fageenya yeroo hunda viidiyoo waa'ee manaa gizee sin gaafattan miliyoona tokko miliyoona lamaan hunda qabaannee bitachuu hin dandeenyu. Nuti warroota biyya Arabaa keessa hojjeteedha. Anis isa keessaa nama tokkodha. Anis lafa qotee bulaa irratti kanan ijaarradheetoo jiru jechuudha. Qotee bulaa keessan jiraachaa jira amma fakkeenyaa fi naannuma keenya kana amma anuma cinaa ana hoon jedhu kara naannoon ani jiru warroonni beekan jiraachuu danda'u isarratti kara oliititti baay'ee diigamee jira jechuudha. Naannoo kanarratti labsii akkamiititu ba'ee wanni dhaniin kan himaatoo turanii warroonni qabiyyee lafaa taatanii gibira keessan qopheeffadhaatii ta'a lafti diigamaa jira waan akkasii labsii labsaatu turan jechuudha. Ani kun odoon dhufiniin dura lafa amma fakkeenyaaf kanuma mogoroo kana yoo fudhadhe jechuudha naannoo mogorooti irratti yoo fudhadhe ijoolleen baay'een as dhufanii naannoo kana laalanii ka'anii fakkeenyaaf naannoo mogoroo namni akka waan lafa seera qabeessa namni xiqqoo walitti jedhee jira naannoon amma diigamee lafa qonnaa ta'e kun jechuudha. Walitti jedheera namoonni baay'een dhufanii asitti ilaalanii ka'anii mogoroo irratti warra bitee jira. Fakkeenyaaf ijoollee shamaraa biyya Arabaa galtee gaafa guyyaa 3 makiina wanni irra dhaabbatee too gaafa diigu kan gaggabdee jira biyya Arabaatti dhuftee jechuudha. Kan naannoo kara mogoroo kanatti warroon ijoollee ofii qabatanii too muka jalatti sharaa waxxaratanii muka jala ijoollee ofii maatii ofii wajjiniin ciisaa jiranitu iyyuu jira. Kana maaltu fide hoo jettan warri gurgurate achi sokkee jira. Amma naannoo mogoroo tokko qotee bulaa tokko caraqaa san keessatti qotee bulaa tokko argitan hunduu warra mana addeessaa bite qofaadha. Naannoo akkanaati irratti immoo akka xiyyeeffamu tanaan dura illee isinitti meetan ture. Lama immoo odoo walitti qabanii sabsabaa yaamanii kaan godhanii dura diimaatti godhanii kaan akkasii waan akkasii sanirratti taa'ee jechuudha. Kan diigamaa ture. Kanaafuu akka gorsaattis immoo tokko odoo waan biraatti hin kanan dubbadhu jiraate taanaan maatiin keessan lafa addeessatti irratti bitanii jiraachaa jiran hiriyoota keessan haa ta'u isin haa ta'u lafti diiman itti kenname taanaan walitti qabanii isiniin walgahii siyyaamaniitiin lafti kun lafa seera qabeessaa miti jedhanii isin amansiisan taanaan murtoo mataa keessanii fudhachuu qabdan. Har'a odoo eenyutu itti gaafatama odoo daa'ima kana harkatti qabamee odoo daa'imti kun harkatti garaarifatee odoo roobni amma yeroo darbe rooba guddaatu roobee Adaamaa keessatti samoona ayyaanaas roobni akkasii osoo roobee eenyutu itti gaafatamummaa fudhata maatuma san amma nuti yoo waan tokko nurra ga'e waan akkasii san raawwate waan minuu nutti fakkaata waan takkasaa waan miidhaman tokko hin qaban miidhamaan numa nama dhuunfati miidhamaadhaan miidhama lammataa ofitti fida maaliif biyaansi yoo waan biraa magaalaa keessaa humna hin qabaanne baadiyyaatti maatiin namu haa ta'u garuu salphinaa hin hojjenna jennee hin jiraanna jennee maatii biraa baanee mana keenya hundaa achi jiru dhiisnee magaalatti gallee fe'annee baadiyyaatti galu garuu rakkina lammataa kana hin caalu wanta akkasii jechuudha. Kara jirutti yoo humna qabaatan kiraadhaan dafanii keessaa baanii kiraatti siqu akkaataa saniin hojii ofiitillee adeemsisuu hin danda'an ijoollee ofiitillee jiraachifachuu hin danda'an jechuudha. Haga rabbi nama dandeessise gaariidha jechuu kooti miti garuu as keessatti miidhama lammataati argamaa jira jechuudha. Naannoo kara mogoroo kanatti
keessattuu iyyuu shamarran biyya Arabaa danuudha naannoo sanitti kan biteeru. Kana maraa maaltu fide namni bitee jira jedhee ture jechuudha namni kan bitu. Garuu namni bituun dura lafti kunii maal ta'a booda dhuguma shanashanamaa lafti lafa maasadha. Maasan kun dhuguma shanashanamaa jedhaniitillee yaada keessa galchuun waan akkasii sun gaariidha. Tanaan durallee baay'een dubbachaa ture jechuman dubbachaa ture sanidha jechuudha. Ammas kan sodaachisaa ta'e asiin immoo naannoo Zuuraa Adaamaa kan lafa caraqaa kan ta'e yookaan immoo lafa addeessaa kan ta'e Zuuraa diigaa jiranii amma fakkeenyaaf karaa dhakaa adiititti immoo waggaa sokkine ta'e achitti illee diigaa jiranii bakki diigamuu fi bakki shanashanamu akkasuma immoo bakki immoo shanshanaadhaa eeggachaa jiru sun jira. Walitti qabdanii ofii sodaachisina. Namoonni tokko immoo kan kara 03 tirraan illee hin qabnaa lafa addeessaa ta'ee tooyi kannaan jetta illee jira. Dursaayi akkuma yeroo duraa dubbadhetti odoo ummata hin gaafatin odoo ummata walitti qabanii gaafatanii hin diigneedhaniiti miti. Lafti kun akka seera hin qabeessa hin taane waan akkasiisan odoo hin dubbisin callisaniitoo hin diiganii kanarratti sirriitti warra biyya jiruun nu hordofaa jechuun ni qabdu waan akkasii kanarratti jechuudha. Waan akkanaa kun baay'ee rakkisaadha. Of eeggannoon dirqamaadha. Warra biyya jiru warra bakka isin bu'eetoo bite sun achirratti isin argamu dirqamaadha waan akkanaa kanarratti. Lammata immoo naannoo sanarratti diiman kennamee jira. Gaafa hordoffiin akkasiisurre baasii tokko achirratti hin baasina waan ta'u eeggadha. Lafti kaasaa qabuu fi lafti kaasaa hin qabne illee jira. Kana gubbaatti jechuudha. Amma fakkeenya mogoroo amma namni kaasaa qaba jedhee kan eeggatutu jira. Lafa qotee bulaatirratti qotee bulaas kaaset isinis kaasaa kana kana isinillee beekachuu qabdan jechuudha. Waan waliif fakkaanne karaan taanin walillee eeggachuun gaariin ta'u baasii lammataatti walitti fidina. Warroonni amma fakkeenyaaf guyyaa eengaddaa waanan taazabeetu jira. Baajaajii keessatti maal jedhaa abbaan jiraa diigame tokko warroonni tanaan dura goororraa manni diigame 150 argatan magaalaa keessaa jedhanii jedhe. Achuma keessa immoo baajaajii san keessa maaltu jira kan jalaa tanaan gooroodha kan jalaa diigametu jira. Anuu achi keessaa nama tokkodha. Waan akkanaa kana qabattanii of hin miidhinaayi. Maaliif hin argatirree ani aga dhumaatan deemee baasii lammataa ofitti dabalee aga dhumaatan deemee wanta akkasii hin jiru. Lafti takkatti kaasaa argate lama immoo warra bite san hin kaafamu. Kanaafuu kanarratti amma yeroo baay'ee akkasin of eeggannoo gootan kanan isin jechuu barbaadu tariitii warri biyya keessa jiru waan ittiin deddeebinu baasii nuu kennaa jechuu danda'u. Kanarratti baasii lammataa ofitti godhuurra dura dhaabbadhaa of laala. Dura odeeffannoo funaannadha. Dhuguma warri manni jalaa diigame kun dhuguma kaasaa qaba. Dhuguma immoo yookaan bootaa biraatii kennamaafi kan jedhu dursaa hordoffii guddaa godhaa malee baasii lammataa ofitti fidina. Tokko baasii kisaaraa guddaan bootaa san bittan. Lama immoo irratti ijaartan. Irratti dafqi keessan dhangala'eetoo jira. Mana jechuun abdii lafa kanarra jirudha. Waan xiqqaa miti mana jechuun haga lafa kana jirru haga du'aan keenya mana keessaa nu ba'utti kan itti jiraannudha mana jechuun. Mana jechuun waan xiqqaa miti. Shimbirroon mukarratti mana hojii irratti akka laayyetti keessaa baatitu hin deemtu. Kanaafuu isaanuu haamleen nu cabee ka'ee daganaa immoo lafa arganna jedhanii baasii biraa ofitti dabaluurra kanallee akka odeeffannoo isinii kennaa jira of eeggannoo godhaa. Dhakaa adii kara gandaatitti gadi aanu warroonni naannoo akkasiitti bootaa qabaachaa jirtan yeroo darbe ji'a darbe keessa shanama jedhanii yeroo lama walgahii baasanii jiru jedhanii warroonni naannoo sanii mana qabdan hordoffii guddaa godhaayi shanshana sanirratti akka hirmaatanii isin jechuu jaaladha. Gamanaan immoo diigamaa jira kan jedhame kanuma dhugaadhaan qabatamaadhaan diigame mana barumsaa ifa boruu duuban maasaadha. Maasaa baay'ee guddaa ta'ee inni shanashanamee abbaan lafichaa kan gurguree inni akkuma jiru diigameetoo jira. Isa saniidha kan immoo jidduu keessa jiru immoo tarii ni fudhatama ta'e tarii shanashanama ta'e wanni beekamu tokko hin jiru inni akkuma jirutti jira jechuudha. Warri jidduu san keessaa mana qabdan harka caalaa warroonni shanshanaa jala oolee shanshanaa dabbarana hin darbu jedhameetu jira waan ta'eef kara gandaatitti kan aanu warri naannoo sanii qabda sirriitti irratti xiyyeeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Warroonni mudannoon akkanaas hin mudatee manni isin jala waan akkanaatti irratti dhugaa afaan dubbachuun namatti ulfaata. Isin qaqqabee rabbiin isin haa gargaaru jajjabina isinii haa kennu. Waan jiru odoo hin muddamin akkaataa jiruun hordoffii godhaa malee baasii lammataa ofitti godhina isiniin jechuun jaaladha. Dhugaa dubbachuuf ammallee wanta gootan adda baafadhaati deemaa maaliif kanuman tanaan dura barreen gaddaa gizee tan
birraa darbe keessa dubbachaa ture sanidha jechuudha. Wanti amma ta'aatoo jiru nama sodaachisa lafa ofii qabiyyeen lafaa kan ta'e achi jidduu keessa hin jirre bichaan warroonni addeessaa bichaan bitee achitti gaafa galeetoo jedhu egaa kan namni naannoo Finfinneetti argaatoo ture deebi'eetoo waan akkanaa asitti Adaamaa keessatti ta'aatoo ture isiniin jechuun jaaladha. Ammallee of eeggannoo fi fageenya irraan hordofuun isiniif haa ta'u. Warri kuwwan immoo lafumaa kaatanii sodaatina keessattuu warri kaarta pilaaniin kennama jedhameetoo eeggamaa jiru. Amma fakkeenya boolloo baranaadha kan ni kennama jedhamee jechuudha. Haga ammaa dirasii boolloon iyyuu warroonni beektan jedhee maqaa kan ni waamaa jira jechuudha. Naannoo sadirratti amma reefe jechuudha kan shanaa jala oolu manni diigamee jira. Manni taa'ee jira. Baay'ee nama jibbisiisa waan akkanaa kana keessatti jechuudha gaafa tartiiba qabatu. Egaa kaawwanni godhan jiru. Lafti tun kanuma qabdii isiniin jechuun jaaladha. Kanuma keessatti nullee rakkina guddaa ni qabna jedhee kana yaadu keessa waanan taajjabe yeroo darbe boolloon anaafni dhiyaata taaksiidhaafillee jedheen mana yaalaa achittan hordoffii godha jedheen ka'ee dhaqe jechuudha. Manni yaalaa kun ani haannaatti waggaa 11 keessa jirti. Yeroo jalqaba mana yaalaa sanitti jechuudha kanan kittilii godhee fixee achumatti yaalamee achumatti ishiidha jechuudha. Yeroo sanuuyyuu manni yaalaa kun mana akkamii ture? Inkibikaabin isaanii adda ture, qorichi isaanii ni jira, wanti isaanii hunduu fuulii ture. Amma magaalaa bakka taatee guddatetti waan isin ajaa'ibu yeroo jalqabaatti fachitti laalama jedhee gaafa naqu isa waan ittiin jechuudha. Dubartii takka wanni dhiigaa ittiin kan laalama wanni keessa kiliinika keessaa hin qaban jechuudha. Ofii xeenaa xaabiyaa jedhamee bakka san taa'aa jira. Yeroo akkanaa kan waan nama jibbisiisu jira. Tokko jiraacha bichaa otoo hin ta'in hawaasni callisee gaafa jiraatullee beekta akka of tuffachiisu nama taasisa gisee tokko waan akkanaa kanarratti amma kara magaalaatti achuma kara tokko rabbaatti of gaagaseette xeenaa xaabiyaawwan baay'ee sirriitti of gaanii tuyyuu jira jechuudha. Warra barate warra jajjabaa ta'e kan achi keessatti galeetu jira. Amma boolloo yoo fudhanne dhugaanis ni jira warroonni achitti daa'ima kattafsiifachuu dhufan warroonni dubartiin ulfa achi teessee kan boossu jira. Kaardiin hundi jalaa gatanii too jechuudha. Kun amma waggaa kana laaltu eessan guddata naannoon. Naannoo kanarratti akkoo gisee tokko maaliif ejjennoon akkamii akka fudhatamee iyyuu nama hin beeksisu. Kana akka jechaa ittiin dubbadhee isiniin jechuun jaaladha. Gisee tokko bootan naannoon illee murteessadha waan tokko irratti fayyadamaa ta'uudhaaf isiniin jechuufani. Egaa ka viidiyoo tana isinitti dheerattee jirti dhiifama naa godha. Baay'een isin jaaladha, baay'een isin kabajaa odeeffannoo biraatiin akka walitti deebinutti nagaa.